amma kaakuu jechuun odoo sirbaa jirtu of duuba mil'achuu madaamin itti dhuftee maal taate jettee gaafachuu tikkeettii sii muree biyya si haa galchu lakki yaa madaamii kan dhufeef dalagachuu ruuza quufee jalqabee maraachuu qabamte ka hin qabamte ree hin qabamte qabamuun amma ka kiw jechuunis amma ka miskiina jedhe shaamini bro ani diqqeenumatti biyyaa ba'e Ishi. buli umuriin kiyya 15 naasan dura kuweetiin deeme Ishi. achi waggaa 3 dalagee faamilii magargaaraan cadhiseetuma ammallee faamiliin kiyya dura abtaamii turanii amma qajeelaan hin beeka dura abtaamii naggaaddee turanii Ishi. amma hiyyoomataniiran hin qabanii inna Namni gisee kokkolfuun irraa uumatti tola isaa argitan. Sabaan. nata taafu baqa inna haati tiyyaaf abbaan kiyya dur akka malee wal jaalatanii Ishi. qajeelaan sirri beekaa yaa namni miqqanyaa namni yoo wal jaalateen jaalatanii wal lolanii adda ba'anii ana maka jiraataa haadha tiyyaa fi abbaan kiyya kabiraa fuudhee Ishi. Yoo tura jirta lubbu. Obsi. لا سلكي ندى ولا مر عادتي يا كوبا جولة قدستي أنا تولين جرام أسيت وأرجع لي إما ونجرا بتعنيني أكنا ما ركوبا يكيس دبرسيت وفي اللالوج ما في يو يا دلي وانت فوقويتو انجرو Yaa. فتا جديتو نجرا دهنا مرا جتوا يا دلي وانت في دنجرو بق أكنا مت كلفيتو مجرا دهنا مر كلفي أكنا ما مين أميل لي متي أكستو في اللالوج وانت في دويتو وانجري إننا عندك إنه ما بيابه هنا جا قروا ما هركرتنا أنت هنا جا اسماف أني هركرة وما نقبوني أي ركو جدني الحمد لله على كل حال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجبتوتا في جالة تمتوتا أردفتوتا حد جافر كم نجا فيا قاري جرتني نقوم نجا كيسني بق نجا تاتني والله سجلي مجيو كانت أجي كتنبأ جرانا نياته يعني سبحان الله نمنيو كل فيت هبتو واركو تكا أرجع ينامتين فكاتو يعني واركو ويتوك أو نامتين فكاتو garuu namni sun gaafa as ba'ee dubbatee yookaan gaafa as ba'ee himatee rakkoo cimaa keessa ka jiru ta'a yani subhanallah haa ta'u garuu ilmi namaa rakkoo keessaa hin ba'a ba'adi usri yusra jedhan rakkoo booda bal'oon ni dhufti yani kana rabbitu jedhe quraana keessatti rakkoo booda bal'oon ni dhufti rabbiin bal'oo isee haa fidu haqiqatan garaan nyaatti maaliif jennaan nama hedduudha kan ijoollummaa ofiitti biyyaa ba'ee gaafa biyyaa ba'u daa'ima sabiyyii fuullisaa qaamnisaa guutuu garuu gaafa biyya galu hojjetellee kaumaa harkatti hin qabanne ammallee deebi'eetiin bakka hin jiraa mire nama hedduudha ka akkasii fakkaattotiin akkasii jechaadha garuu warraaf jiraatuun bareedaadha maaliif jennaanini nama jechuunu nama haadha ofii waliin dhaabbatee haadha ofii abbaa ofii gargaare keessattuu haadha ofii nama gargaare namni suni kufee kufu wallahi abadan osoo hamma fedhe harka quyyidlaa biyya ambaatii gale osoo hamma fedhe dalageetiniini homa takka harkaan qabaanne taate rabbiin nama san kuffiseen kuffisu maalifi namni suni jiruu fi dhiisee haadha ofiitiif jiraate jechaadha baay'ee garaana nyaatte wallahi baay'ee garaana nyaatte maaliif jennaanini xiqqoo seenaan kiyyaa fi ka'esillee wal fakkaata ijoollee hedduudha abbootiin isaanii duraan warra daldaloota ta'anii warra abbaa qabeenyaa ta'anii
yeroo booda sababa hin beekamneef kasaaranii hiyyummaa irratti kan bu'anii ijoolleen immoo sababa maatii san gargaaru biyyaa bahanii umrii isaanii humna isaanii silaa yeroo ijoollee argatanii horanii yeroo akka fedhan akka nama kamiituu jiraatanii lakki ani haadha abbaa kiyya jiraachisaa lakki ani haadha abbaa kiyyaatiif jiraadha jedhanii itti fufan nama hedduudha jecha namni akkasii umaamiti obboleetti kenna inshallah rabbiin waan khayrii si qopheesse qabaa isa san siif haa kennu asumaan immoo namni tokko biyya ambaa biyyaa ba'ee jechaadha mee amma ijoolleen biyyatti galte kuni duraan dursee ka biyyatti galteen duratti isaaniin dur mucattii sirbitu namni mana namaa keessa hojjetu akkamitti uf gadhiisee uf abdatee akka argitaa wallahi na ajaa'ibsiisa ijoolleen biyya keenyaa kuni na ajaa'ibsiisa mee ijoollee Filipiinii Indoneesiyaa maal kana laala yoo bakka namni arginetti malee bakka kana osoo kaameeraan mana keessa jira beekan osoo waan arabni nama gootu kana hunda beekanii ani wallahi gola kiyya asii gabbee karra duratti inshallah rifeensa kiyya irraa uffatan fuudhu bakka isaan hin jiretti mana kana keessa fakkeenyaaf kaameeraan hin jiru homuu hin jiru wanta akkasii hin jiru tasa balbala banatanii tasa ol seenan jedhee rifeensa kiyya irraa hin fuudhu yoo isaan fagoo saafaran malee yoo isaan biyya kanarraa deemanii iddoo ji'a tokko turan ji'a lama turan bakka 7 turan bakka 15 turan natti himtee deemti namitti sa'aatii akkana guyyaa akkanaa dhufna naan jette guyyaa saniin uffadha achi booda mana keessa humuun jiru ana takkatti fi daa'ima kiyya akka barbaadetti jiraadhaa jechaadha akka barbaadetti soo isiniin jedhu an seera cabseeti miti uffatuma nagaa uffadhaa tarii yoo darbee jedhe uffata gabaabaa jilbaa gadi taru kana yoo uffadhe malee rifeensa qullaa yoo godhe malee qullaa akkasitti mana ambaa keessa qalbiin kiyyaa keessi kiyyaatti gammadee akkasitti nan godhatu ijoolleen sirbituu ijoolleen asittuu akka argite godhattu ijoolleen uffata isaanii uffatanii ijoolleen immoo nyaata isaanii viidiyoo hojjechuu jecha asii qaama ofii keessatti sussuuqanii asitti isiinuu dhiisa jara ishii isiinuu nyaata sanatti baasee ni nyaatti moo gannayti النظافة من الإيمان جدا سبحان الله رجما ربي صلى الله عليه وسلم ما أدري يعني والله جولي إثيوبيا كأن دراو وانت كسينجرو أما كشلبة الربودا تاتي تيك توكين كوني جولي كشلبة الربودا قولي تاكنا تنتم مقابيا مقانا ما أرب سيفتو بدأ بالبلا وفدرا كيتي سالة تسربتي سالة رباجتون أرمنا تسيتي نياتي كأويدو kana uffata ofii keessa tallaaja keessa meeshaa guurtee uffata keessatti washaashadhe ishaaza wallahi alazim akka nama jibbisiisu dalagaan isaanii marru akka nama jibbisiisu tiktok irratti famous na jedhanii jiruu fi barreessanii tiktokin bar dalagaa dabalataati wanti biyyaa baaneef wanti mana namaa dalaynuuf dalayduu wanti nu haadha abbaa keenya maatii keenya obboleewwan keenya gannee biyyaa baaneef maaliif akkana gochuuf ilaa dalayduu mana namaa ta'e hojiin kamuu yoo dalayne YouTube irra yoo dalayne TikTok irra yoo dalayne FB irra tuma fedhe irrattuu dalagaa biizinasii iyyuu ta'ee haa dalaynu kana jechuun bar dalagaa dabalataati dalagaa nu biyyaa itti baanee miti dalagaan eenyumtu inshallah abbaan kee abbaa qabeenyaa fedhe ta'e gaafa biyyaa baatu durbi kamuu hojjettu mana namaa ta'uuf baate nu hunduu gaafa biyya keenya baanee warra keenya biraa baanee inshallah firfiizalleen dhufi dalayduu namaa ta'uuf hin dhufne mana namaa keessaa ta'u biiroo keessaa ta'u bakka fedhe haa ta'u macheem harkaa fi luka walirra dachaaftee mallayni manatti siin kennamu dalayduu taatee dalaydee mallaqa agarsiisuuf kana osoo beeynu mana arabaa keessatti arabni akkana nu gootee arabni maalii taatee arabni akkana taatee ofii gooneeti bar